Paartiin mormituu Israa'el Naataaniyahuu irratti mormii cimaa kaasuu isaanii odeeffannoo qopheeffannee isiniif dhiyeessinaa nufaana turtii gaarii. Waliigalteen dhukaasa dhaabuu Iraanii fi Ameerikaa jidduutti irra ga'ame Israa'eliif akka kufaatitti ilaalamee jira. Xiinxaltoonni akka jedhanitti waraana kana Iraan miidhaa waraanaa cimaa keessummeessitus dhuma irratti tarsiimoodhaan caalatti cimuu isii kan gabaafame yoo ta'u, gama biraatiin Israa'el lola waraanaa Libaanoos irratti geggeessitu dhaabuun waliigaltee kana keessa akka hin jirre ibsuun dhukaasa bantee itti fuftee jirti. Hoogganaan paartii mormitootaa Israa'el Yaa'ir Lapiid waliigaltee kana balaawwan siyaasaa seenaa keenya keessatti mudatan keessaa isa guddaadha jechuun kan ibse yoo ta'u, mormii isaa muummicha ministeeraa Israa'el Beniyaamin Naataaniyahuu irratti dhiyeessee jira. Naataaniyahuun yeroo lola kanaa hamma tokko milkaa'ina argatus tarsiimoo fi siyaasaadhaan guutumatti kufuu isaa xiinxalaan kun ibsee jira. Naataaniyahuun galma ofii isaa kaa'e tokkollee fiixaan baasuu akka hin dandeenyee fi biyya Israa'el irratti miidhaa guddaa geessisuu isaa hoogganaan paartii mormituu biyya Israa'el Lapiid falmii isaa dhiyeessee jira. Miseensa paartii bitaa Hadash kan ta'an Ofer Kaasiif Naataaniyahuun hawaasa Israa'eliif dhimma akka hin qabne gadi jabeessanii dubbatanii jiru. Innis deeggartoota isaa tasgabbeessuu fi miidiyaa idil-addunyaatti qofaa afaan Ingiliffaatiin dubbachuudhaan hawaasa ofii isaa irraanfatee jiraachuu kan himan yoo ta'u, kunis uummata Israa'elitti warra isa deeggaran qofa ijaaruuf malee lammiilee ofiitiif ibsa ifa ta'e filannoorraa of qusachuu isaa agarsiisa jedhanii jiru. Galmi waraanaa Naataaniyahuun kaa'e inni guddaan Iraan meeshaa niwukilaraa akka hin hojjanne ittisuu fi sirna mootummaa biyyattii akka kufu haala mijeessuu ture. Haa ta'u malee haleellaa guyyoota 40f taasifameen galmoonni kunniin osoo hin milkaa'iniif hafee jiraachuu xiinxaltoonni kun dubbatanii jiru. Haaluma wal fakkaatuun xiinxalaan dhaabbata qorannoo waraanaa kolleejjii King's London kan ta'an Aharoon Bireegmaan akka jedhanitti Iraan ammaas yuuraaniyeemii boombii 10f ga'uu qabdi. Sagantaa misaa'ila isiis saffisaan deebistee ijaaruu dandeessi jechuun dubbatee jira. Ajaa'iba lola kanaa keessaa Iraan haleellaa kanaan hooggantoota ishii gurguddoo akka Ayatollah Ali Khamenei dhabdus dhuma irratti mo'attuu tarsiimoo ta'uu isii xiinxaltoonni kunneen dubbatanii jiru. Murtoon Iraan karaa ulula bishaan Hormuz cufuu isiitiin lola kana keessatti akka qabxii ijoo fi jijjiiramatti ilaalamaa jira. Kanaanis tajaajila nageenyaa markaboota idil-addunyaa guutumatti to'annoo isii fi biyya Omaan jala oolchitee jirti. Tarkaanfiin Israa'elii fi Ameerikaa mormitoota Iraan laaffisuudhaan sirna mootummaa Iraan caalatti kan jabeesse yoo ta'u, dhaabbileen mormitootaa kan akka Yuunivarsiitii Shariif haleellaa Israa'eliin barbadaa'anii jiru. Kana malees doorsisni pirezidaantii Ameerikaa Doonaald Tiraamp uummata Iraan tokko godhee jira. Waliigalteen dhukaasa dhaabuu Tiraamp miidiyaa hawaasaa irratti ibsees qoqqobbii diinagdee kanaan dura akka salphatu waadaa kan of keessatti qabate waan ta'eef diinagdee Iraaniif bu'aa fidee jira. Xumura irratti ambaasaadarri duraanii Israa'el Aalon Pinkas akka jedhanitti Naataaniyahuun lola kanarraa bu'aa qabatamaa tokkollee akka hin argatin dubbatee jira. Iraan karaa hulula bishaanii Hormuz cufuun lola kana to'achuun humna tarsiimoo isii addunyaa guututti mul'istee jirti. Iraan ibsa galgala kana kenniteen Naataaniyahuun lola Libaanoos irratti banee jiru dhaabuu baannaan balbala daldala addunyaa kan ta'e hulula bishaanii Hormuz deebistee kan cuftu ta'uu ibsitee jirti. Waliigalteen ibidda dhaabuu guyyaa 15 kun tattaaffii Paakistaaniin dareelachuu irraa deebii kan argatee ture ta'us Raashiyaa fi Chaayinaan dhimma kana mormuun isaanii Iraan waliigaltee kana akka injifannootti ilaaluun gammachuu ibsachaa jiraachuu isii Doonaald Tiraamp Iraan akka waan harka kennisiisetti fudhachuun isaa fi qabxiiwwan waliigaltee Iraan Ameerikaaf dhiyeessite hojiirra ooluu waliigaltee kanaa shakkii guddaa keessa galchee jiraachuu gabaasni OVM odeeffate kun xiinxala isaa kaa'ee jira.